kabajamtoota hordoftoota sanyii akaadaamii ani barsiisaa Nagaasaadha. Bulee Horaa Yuunivarsiitiirra har'a barnoota Global Trends boqonnaa arfaffaasaa waa'ee globalizationii fi regionalizimii qabadhee dhufeera. Barattoonni keenya baay'een keessan boqonnaa afur akkan dafee isinii hojjedhuuf na gaafachaa turtanii egaa gaaffiidhuma keessan irratti hundaa'ee har'a boqonnaa afur jalqabeera jechuudha. Warri egaa chaanalii kanaaf haaraa taatan yeroo viidiyoo kana ilaaltan laayik gochuun sabskiraayib gochuun miseensa ta'uu hin dagatiina. Akkasumas immoo warri kanaan dura miseensa sanyii akaadaamii taatanii jirtan laayik gochuun, sheer gochuun, koomentii gochuun akka isin barnoota kana hordoftan isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif isa akka qooddan akka namoonni biroo barattoonni biroo yuunivarsiitii biraarra jiranis fayyadamoo ta'an akka gootaniif isin qaabsisa. Dabalataanis egaa sooshaal miidiyaa liinkota asirratti maxxanfamanii jiran kanaan gara sanyii akaadaamiitti deemuu ni dandeessu. Yeroo yerootti egaa akka viidiyoon as yuutuubii kanarratti fe'amu akka isin qaqqabuudhaaf mallattoo notification beelii akka cuqaastanii kana jechaa kallattiidhumaan gara barnoota kiyya guyyaa har'aatti darba akka na hordofuu hin daganne isiniin jedha. Egaa akkuman armaan dura isinii ibsee boqonnaa kana keessatti waa'ee regionalizimii fi globalizationii ilaalla isiniin jedheera. Kanaafuu boqonnaa kana keessatti kan nuti ilaallu barnoota kana keessatti kan nuti ilaallu waa'ee globalizationii define godhuu yookaan hiika itti laachuuti waan ta'eef globalizationiin maali isa jedhu kana hubachuun dirqama. Waan globalizationiin haala inni irra jiruu fi maalummaa isaa hubachuun dursa globalizationii inni jedhu kun maali isa jedhu kana laaluun baay'ee barbaachisaadha. Egaa kallattii garaagaraatiin karaa baay'eedhaan globalization jechuudha kun hiika itti laachuun ni danda'ama. Beektonni baay'een kallattii garaagaraan hiika itti kennaniiru. Haa ta'u malee egaa barnoota kanaaf akka nu tajaajilutti hiikawwan tokko tokko ni ilaalla jechuudha. Hiikni kenname kun immoo haa ta'u malee baay'ee haa ta'u malee yaadrimeensa tokko globalizationii sana ibsuudhaaf kan deemudha jechuudha. Egaa hiikota kallattii baay'eedhaan itti kennaman hiikota baay'ee globalizationiidhaaf kennaman keessaa inni tokko globalization jechuuni jedha. Sosochii hawaasummaa fi siyaasaa biyya tokkorraa kaasee gara biyya biraatti yookaan iddoo tokkorraa kaasee gara biyya biraatti akka extend ta'u babal'atu kan godhudha jedhama. Yookaan babal'ina gochaa hawaasaa fi siyaasaa bakka tokko biyya tokkorraa biyya biraatti yookaan waliigalatti kan babal'atu jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa keessatti wanti ta'u gara biyyoota biraatti illee akka inni babal'atu extend ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf kadhiiwwan, murtoowwan, gochaawwan biyya tokko keessatti yookaan paartii addunyaa gara tokko irratti ta'u nama dhuunfaas ta'e hawaasa gara biraa jiran yookaan kutaa gara addunyaa gara biraa jiran impaakti godha jedhama. Impaakti godha. Kana jechuun wanti Awurooppaa dhiyaa fi biyyoota dhiyaa keessatti ta'u warra biyyoota gara addunyaa gara bahaa keessa jiran irratti dhiibbaa ni gaggeessa. Akkasumas immoo wanti biyyoota addunyaa gara bahaa keessa jiran irratti ta'u yookaan keessatti ta'u warra gara dhiyaa keessa jiran irratti dhiibbaa ni gaggeessaa jedhama. Kanaafuu floowuun yookaan sosochii gochaalee hawaasummaa fi siyaasaa akkasumas ikoonoomii akkasumas wantoota garaagaraa ta'uu danda'a. Kutaa addunyaa gara tokkorraa ka'anii gara biyya biraatti deemuudhaan dhiibbaa gaggeessuu ni danda'u. Jedhamee kallattii kana ni qaba. Inni biraa growing scale of interconnectedness walitti hidhaminsa guddataa adeemu yookaan dabalaa adeemu jechuudha. Walitti hidhaminsa addunyaa kun yeroodhaa gara yerootti haalli inni ittiin dabalaa adeemu kun globalization jedhamaa jira. Kana jechuun walitti hidhaminsa dinagdee irraa gara iikooloojiitti gara naannootti
babal'ina HIV eedisii ta'uu danda'a. Jajjabina yookaan fooyya'insa daldala waliigalaa akkasumas immoo babal'ina daldala waliigalaarraa gara babal'ina faffaca'iinsa meeshaalee waraanaa yookaan biyya tokkorraa gara biyya biraatti. Kana jechuun egaa meeshaaleen waraanaa biyyoota gurguddoo keessatti hojjetaman gara daldalaatti seenanii gara biyya biraatti faffaca'an raabsaman jechuudha. Raabsama daldala meeshaalee waraanaa kanaa fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'a. Kanaafuu biyyoonni addunyaarra jiran kun walitti hidhamiinsi isaanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa adeemuun kun giloobaalaayizeeshiniidha jedhanii warra kaa'an jiru. Inni sadaffaan egaa saffisa tarkaanfii interaakshinii jechuun walitti hidhamiinsa waliin hariiroo qabaachuu sadarkaa addunyaa irratti biyyoota gidduutti namoota gidduutti gaggeeffamu akkasumas immoo adeemsa tirannaa yookaan jijjiirama sadarkaa addunyaatti sirna tiraanspoortii fi akkasumas immoo koominikeeshinii irratti gaggeeffamedha jedhama. Addunyaa kanarratti egaa durii kaasee haga har'aatitti jijjiiramni walitti hidhamis yookaan waliin hariiroo qabaachuun waliin interaakti gochuun namoota addunyaa kana keessa jiranii bifa tiraanspoortiitii fi bifa koominikeeshiniitiin haasaatiin walii galuudhaan waliin haasa'uudhaan infoormeeshinii daddabarsuu ta'anii akka malee tarkaanfataa jira. Akka malee bara durii ergaa tokko erguudhaaf namni asii ba'ee gara Finfinnee deemuudhaaf ergaa sana baatee yoo xiqqaate ji'a tokko haga ji'a lamaa adeema. Amma garuu namni osoo mana isaa keessaa hin ba'in, osoo biiroo isaa keessaa hin socho'in maayikiroo sekendii keessatti waan barreeffaman infoormeeshinii barbaade dabarsuu danda'a. Infoormeeshinii barbaade dabarsuu danda'a. Walitti hidhamiinsi waliin hojjechuun, waliin jiraachuun, waliin hariiroo qabaachuun sadarkaa addunyaa irratti akka malee saffisaan dabaluunsaa kun interaakshinii dhufuun kun giloobaalaayizeeshiniidha jedhanii. Inni kun immoo maal jechuudha? Giloobaalaayizeeshiniin kana jechuun kun saffisa yookaan veelositii aayidiyaan, oduun, meeshaaleen oomishaman, infoormeeshiniin, kaapitaalli, teekinooloojiin addunyaa irratti ittiin jijjiiraman yookaan wal jijjiiraman yookaan ittiin daddarban baay'ee haayidha, baay'ee olaanaadha. Baay'ee olaanaa ta'uunsaa kun giloobaalaayizeeshiniidha jedhanii lafa kaa'anii. Warri kaan immoo maal jedhanii giloobaalaayizeeshinii jechuun jedhanii growing extensity bal'ina extensity bal'ina yookaan coverage fi intensity cimina akkasumas immoo saffisa global interaction hariiroo walitti dhufeenya sadarkaa addunyaati jedha. Walitti dhufeenya sadarkaa addunyaa kun tokko bal'inaan, lammata intensitiin jabina isaatiin, strengthii isaatiin, saffisa isaatiin baay'ee guddateera jedhani. Kanaaf kun giloobaalaayizeeshiniidha. Kana akkaataa kamiin ibsama? Giloobaalaayizeeshinii jechuun kun egaa yookaan ibsu maal jedhaa? Deep enmeshment walitti hidhaminsa walitti hariiroo qabaachuu lookaal kan ta'ee fi global eventii. Maal jechuudha? Eventoon ta'iiwwan sadarkaa addunyaatti ta'an lookaalii impaakti godhanii ta'iiwwan sadarkaa lookaaliitti ta'an immoo addunyaa waliigalatti impaakti godhan. Fakkeenyaaf dhibee fudhachuu dandeessanii. Dhibee daddarbaa yeroo darbee koronaa fudhachuu dandeessanii. Biyya Chaayinaa keessatti uumame jedhamee osoo namni afaan isaarraa dubbatee hin fidin biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa akkasumas Afrikaa keessa galee waggaa lama keessatti haga har'aatti yoo xiqqaate namoota miiliyoonota lakkaa'aman fixe. Jalqaba irratti ta'ii biyya Chaayinaatti ta'e ture. Keessoo Chaayinaa keessaa iyyuu immoo magaalaa Wuhaan jedhamtu keessatti lookaalii waan ta'e ture. Osoo namni haasa'ee waansaa qoratee hubatee hin fixiin addunyaa hundaa waliin guute nama baay'ee fixe jechuudha.
Akkasumas immoo sadarkaa waliigalaatti murtoowwan dabarfaman yeroo isaan lookaal biyyoota irratti naannoowwan biyyoota keessatti argaman irratti dhiibbaa gaggeessan argina. Kanaafuu ta'iiwwan addunyaa irra turan kan yeroo gabaabaa keessatti ta'ii naannoo ta'u, ta'iiwwan naannoo keessatti ta'an immoo yeroo gabaabaatti dhimma addunyaa ta'anii yeroo isaan mul'atan argina. Kanaafuu hin babal'ata jechuudha dhimmi suni. Akkasumas immoo jabaataa adeema, cimaa adeema. Gama biraan saffisni ittiin deemu immoo ulfaataadha. Saffisaadha, baay'ee saffisaadha waan ta'eef globalization jechuun kanaa jedhanii warri lafa kaa'an jiru qaba. Egaa globalization kun egaa walitti hidhaminsi kun collective awareness addunyaa kana keessatti jiru social space yookaan globality or globalism jedhamu kana kan nuti share goonu godha jechuudha. Kan namni hunduu hubannaa globaality yookaan globalism addunyaalessa kana akka inni qabaatu godha jedhama. Gama biraatiin globalization kuni adeemsa sa'aatii yookaan yeroo fi bakka compress godhu yookaan xiqqeessu walitti butuu jedha. Kun immoo teekinooloojiidhaani. Fakkeenyaaf bara durii namni asii ka'ee Finfinnee deemuuf ji'a 2 yoo itti fudhata ta'e har'a garuu namni teekinooloojii fayyadamuudhaan sa'aatii 10 yookaan sa'aatii 11 deema. Isaan qofa miti. Osoo amma magaalaa Bulee Horaarraa ka'ee namni Finfinnee deemuu barbaadee buufanni xiyyaaraa jiraatee daqiiqaa 50 hanga sa'aatii 1 gidduutti namni Finfinnee ga'uu danda'a. Akkasumas teekinooloojiiwwan garaagaraa saffisa olaanaa qaban jiran waan ta'eef sana hubachuun murteessaadha. Gama biraan amma jeettota waraanaa yoo fudhattanii hypersonic, supersonic, sonic jedhanii sadarkaan isaanii kennamu jira. Hypersonic jechuun egaa saffisa sagaleetii olitti kan deeman jiran. Fakkeenyaaf jeettii waraanaa tokko saffisa sagaleetii olitti hypersonicii fayyadamee deema yoo ta'e asii kaasee Finfinnee ga'uudhaaf tarii daqiiqaa 20 fa'aa ittiin fudhatu ta'uu danda'a. Daqiiqaa 30 fa'aa ittiin fudhachuu danda'a beeknu. Saayinsii sana warra baratantu beeka. Kanaaf haga sadarkaa sanaatti ispeesii fi diistaansii jiru kompirees godhu walitti butuudhaan taayimii seef gochuudhaan teekinooloojiin gaafa babal'atu globalizationiin kan wajjinis associating ta'a walitti hidhata qabaa jedhu. Gama biraan shrinking of world events or actions gochaawwan sadarkaa addunyaa irratti hojjetaman yookaan ta'anii shrink yeroo isaan ta'an argina jechuudha. Globalization egaa kan inni ibsu inni biraa process of deterritorialization. Kana jechuun maal jechuudha? Social, political and economic activity warri jennu kuni biyya tokko keessatti daanga'anii territorii keessatti kan daanga'aman osoo hin taane babal'atanii addunyaarra faffaca'anidha jechuudha. Waraanni amma gara dhihaa baha Eejiyaa keessatti keessumaa Raashiyaa fi Ukireen akkasumas immoo walitti muufachuun wal tuttuquun biyyoota akka Iraanii fi Israa'el dabalataanis immoo Siiriyaa keessattis wanti ta'aa jiru kuni dhimma addunyaati. Yeroo muraasa keessatti kan babal'atee teritariidhaa ala bahee deterritorialization jechuun teritariidhaa ala bulchiinsa sovereignty biyya tokko alaa kan bahu jechuudha. Kanaaf egaa dhimmoonni hawaasummaa, siyaasaa akkasumas immoo diinagdee yeroo isaan daangaa biyyaa cabsanii ba'an yeroo isaan ba'anii addunyaa hunda keessatti faffaca'an ni argina. Kana wajjinis immoo adeemsa kana of keessatti qabaa jedhama. Kanaaf dhimmoonni nama biyya tokkotti ta'an kanaan dura dhimma biyya sanaa qofa jennee ilaallu amma kanaan booda loojikiin teritarii yookaan loojikiin ittiin nuti teritarii keessatti konteen ta'uu qaba, to'atamuu qaba jennu sun nurkaa bada. Fakkeenyaaf amma terrorizimii fudhachuu dandeessu. Terrorizimiin dhibeen wantoonni garaagaraa kiraayim yakki garaagaraa dhimma biyya tokkoo qofa yeroo isaan ta'uu dhiisanii amma dhimma addunyaa ta'anii jiranitti argina. Kanaafuu kun globalizationiidhaan kan faffaca'aa fi saffisa hedduudhaan deemaa jiru ta'uusaa ni hubanna jechuudha. Kanaafuu globalizationii keessatti haala globalizationii kana keessatti ispeesiin yookaan national economic space
dirreen ikoonomii biyyoolessaa territorial space biyya sanaa keessatti kan content ta'e miti kan to'atamee hafu qofaaf. Kana jechuun baay'ee daangaa fi to'annaa mootummaa jalaa yookaan bulchiinsaa jalaa bahee garaanni boordarii darbee biyyoota garaagaraa wajjiniin gaafa inni deemu argina jechuudha. Kanaafuu egaa in the globalization world yookaan addunyaa globalized taate keessatti daangaan biyyootaa yookaan daangaan biyya tokkoo national economic or political space kana gaaraantii gochuu hin dandeenye. Kana jechuun no more demarcate gochuu hin dandeenye yookaan daangessuu hin dandeenye. Kanaafuu siyaasni akkasumas immoo ikoonomiin biyya tokko keessa jiru daangaa darbee yeroo inni itti adeemuu fi kan goolee addunyaa gara kaan jiru immoo gara kanatti dhufee gaafa inni internal marketii keessa seenu ni argina. Kanaafuu territorial border warri jennu kun yookaan daangaan inni fiizikaala biyyi tokkotti hin daangeffamtu ikoonomii fi siyaasatti daangaa gochuu hin dandeenye jedhee lafa ka'a. Haa ta'uuti garuu territorial border warri jennu kun immoo irrelevantii miti. Kana jechuun irrelevantiidha jechuu keenya miti. Kana jechuun maal jechuudha hin barbaachisan jechuu miti. Kanaafuu dhimma security irratti waan garaagaraa irratti daangaan biyya tokko baay'ee murteessaadha. Garuu economic forces and political forces and decision making dhimmi hawaasummaa, dhimmi teeknooloojii, dhimmi hedduun daangaa darbanii deeman. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa teessee ati biyya Ameerikaa keessa nama jiru wajjin kominikeet gochuu dandeessa. Kana mootummaan daangessuu hin danda'u. Daangaan biyya tokkoo, awutooritiin biyya tokkoo daangessuu hin danda'u jechuudha. Egaa globalizationii jechuun egaa hubannaa yaada rimeessaa kana konseptii kana erga hubannee amma immoo diibeetota jira. Diibeet jechuun egaa falmiiwwan globalizationii ilaalchisee jiran jechuudha. Kanaafuu maal fa'iisaan kun waan jedhu kana ilaalla. Kanaafi falmiiwwan sadii jiru. Garee sadiitu jiru. Gareewwan kun ilaalcha mataa isaanii qaban globalization irratti. Kanaafuu gareen tokko hyper globalist warra jedhaman. Hyper globalistoonni egaa maal jedhanii nation states biyyoonni har'a addunyaa kana keessa jiran kuni ikoonomii fi daangaa isaanii regulate gochuu to'achuu irratti baay'ee dadhabanii duubatti hafaniiru. Globalization akka isaan to'achuu hin dandeenye godheera jedhaniiti warra arginu godhan warra falman jechuudha. Kanaafuu maal jedhanii globalization ni jedhe. Globalization poolitikaarraa, siyaasarraa, diinagdee caalchifata. Yookaan xiyyeeffannoo siyaasarra, diinagdeetti xiyyeeffannoo kenna. Biyya irra yookaan mootummaa irra gabaatti xiyyeeffannoo kenna. Kanaafuu gabaa mootummaan to'achuu dadhabeera. Humna isaa ol ta'eera. Ikoonomiin humna siyaasaatii ol ta'eera. Kanaafuu aangoonii fi dandeettiin biyyootaa dhimma ikoonomii fi dhimma gabaa kana to'achuu kun humna isaanii ol ta'eera waan ta'eef dadhabaniiru jedhee arginu godha. Keessumaa jedha economic globalization irratti globalization dinagdee irratti jedha. Deterritorialization yookaan to'annaa daangaatii ala baheera. Economic globalization kun ikoonomiin biyya tokko daangaa to'annaa biyyattii ala akka inni bahu godhee indoom humna dhabsiiseera. Kanaafuu jedha ikoonomiin biyya tokko keessaa network of production trade and financing kun transnational yookaan daangaa darbee neetworkii waan qabuuf to'annaa biyyaa jalaa ba'eera waan ta'eef awutooritiin aangoonii fi fudhatamummaan biyyootaa kun gadi bu'eera. Kanaan booda to'achuu hin danda'anii dadhabaniiru isaan kun humna isaaniitii ol ta'eera waan jedhu lafa kaa'ama. Kanaafuu achi keessatti immoo jedha globalizationiin kun siyaasa diinagdee addunyaa keessatti jedha globalizationiin kun fayyadamootaa fi fayyadamoota kan hin taane uumeera. Kanaafuu globalizationiin humna biyyootaa humna mootummaa dadhabsiiseera. Kanaafuu economic forcing economic globalizationiin kun aangoo isaanii dadhabsiisee daangaadhaan ala ba'eera warra jedhanii lafa kaa'antu jiru. Egaa iddoo kanatti ani gabaabseen yaada rimeessaa qofa isinii kenna diiteelii immoo isin dubbisa.
Inni lammaffaanii skeptics warra jedhamantu jiru. Skepticsonni kun immoo maal jedhanii lakkii jedhani. Skeptiksiin immoo maal jedhanii isteetonni taatotaa fi akkasumas immoo eejentii giloobaalaayizeeshiniiti malee lakkii giloobaalaayizeeshiniin humna isaanii hin dadhabsiisne. Inda'uun irra darba irra caalaa giloobaalaayizeeshiniin akka inni humna godhatee fiigu akka inni saffisaan adeemu kan godhe biyyoota eejentiin isaanii aaktariin isaanii malee lakkii wanni isin jettan kun sirrii miti jedhanii isaan kanaan yaada mormuu dhiyeessu. Sababiin isaa jedhan isteetonni yookaan biyyoonni ikoonomii reeguleet godhaniidha. Ikoonomii reeguleet godhanii ni tasgabbeessanii ni bulchanii karaa qabsiisanii keessumaa tiraansbaawundarii daangaa darbee deemuu yaadaa meeshaalee oomishaa fi namootaa isaan kun oomishaa fi namootaa kana isaan kun ni mijeessu biyyoonni oomishan eessaati. Giloobaalaayizeeshiniin isteetonni yoo haala mijeessanii fi malee immoo akka barbaadametti hojiirra ooluu hin danda'u jedhanii lafa kaa'ani. Kanaafuu inda'uun maal jedhanii isaan amma yaada addunyaan tokko taateetti addunyaan walitti hidhatteetti gara viileejiitti gara mandara tokkotti dhufaa jirti jedhu kana andarmaayin godhanii hin fudhatan isaan. Maal jedhanii lakki giloobaalaayizeeshiniin viileejiitti dhufuu otoo hin taane riijinaalaayizeeshiniitu inda'uun keessumaayyuu kan mul'ataa jiru immoo riijinaalaayizeeshiniidha. Naannummaatu mul'ataa jira malee giloobaalaayizeeshinii keessatti addunyaan gara biyya tokkotti yookaan mandara tokkotti dhufteetti inni jedhamu kuni sobadha. Sobadha. Kanaaf amma riijinaalaayizeeshiniin otoo jiru gara mandara tokkotti dhufteetti jechuun sobaan. Sababiin isaa jedha emergence financial and trading blocks dhaabbileen faayinaansii fi akkasumas immoo bilookonni daldalaa uumamaniiru. Kun naannummaa jajjabeessa malee addunyaa tokko ta'uu ishee kan mirkaneessu miti jedha. Fakkeenyaaf jedha EU ni jennu kun Awurooppaa keessatti dhaabbata biyyoota Awurooppaa 28tiin hundeeffame. Naaftaa North American Free Trade Area kun dhimma daldalaa gara biyya kaaba Ameerikaatti kan jiru Asian Association of Southeast Asian Nations isa kana laalla ECOWAS Afrikaa keessa kan dhuftan Afrikaan Union isaan kun naannummaa dhaabbata naannooti malee naannummaa warra jajjabeessanii malee isa keessumaayyuu addunyaa gara tokkotti kan fidan miti. Wanni isin jettan kun lakki sobaa jedhanii warra hyper globalistii kana ni ceephaa'u. Gama biraan jedhan giloobaalaayizeeshinii waan haaraan finneedha. Keessumaayyuu waan kanaan dura ture riyaalitii kanaan dura ture sana jajjabeesse malee giloobaalaayizeeshiniin qoqqoodamisa fide malee wanta haaraa tokko hin finne. Keessumaa North South Division biyyoota guddatanii fi biyyoota hin guddanne jedhanii adda qoodu warra kaabaa biyyoota warra kaabaa warra guddatan akkasumas immoo biyyoota warra dhihaa warra kibbaa warra hin guddanne jechuudha wal qooduudhaan faayidaan giddu galeessa ta'e hundumaayyuu wal qixa fayyadu akka hin uumamne godhe malee giloobaalaayizeeshinii waan duraan ture akka jabaatu godhe malee lakki wanni haaraa inni fide tokko hin jiru jedhanii lafa kaa'anii jechuudha warra skeptiksii kun immoo. Warri sadaffaan immoo the transformationalist warra jedhamani. Warri transformationalist kun immoo maal jedhanii giloobaalaayizeeshiniin jedhanii humna saffisaa humna dhimma hawaasaa siyaasaa akkasumas diinagdee akka ariitiidhaan babal'atu godhu oofuu fi akkasumas immoo hawaasa addunyaa fi siyaasa addunyaa kan sheeppi godhudha. Kan riisheeppi godhee kallattii haaraa qabsiisudha jedhani. Kanaafuu international affairs dhimmoota keessoo fi dhimmoota alaa kan jedhamu suni gidduu garaagarummaan hin jiru. Garaagarummaan dhimma biyya keessaa fi dhimma biyya alaa jedhamee kaa'amuu hin jiru. Hamma laayiniin garaagarummaa sun badutti ta'eera jedhanii warra dubbatan isaan kun immoo yaada isaan kanaas warra
hin fudhanne. Kana jechuun dhaabbii isaan kanaas hin deeggarin, kan isaan kanaas hin deeggarin haa ta'u garuu dhaabbii mataa isaanii warra qaban isaan kuni maal jedhanii globalization inni jedhamu kuni jedhanii reconstitute godha yookaan paaworii faankishinii fi akkasumas immoo awutooritii biyyaa riinjineer kan godhudha jedheetu view warra kana lamaniyyuu immoo fudhatanii isaan kun. They reject both the view that the end of the sovereign state isaan kun immoo sovereign state inni end ta'eera jedhu inni tokko warri immoo isaan kun immoo skeptics warri immoo maal jedhanii wanti jijjiirame tokko hin jiru waanuma kanaan dura turetu maal ta'e irra deebi'ee ta'aa jira jedhanii warra dubbatanii kanaafuu yaada kana lamaan immoo deeggara egaa isaan kun maal jedhanii dhimmi walabummaa keessumaa kan biyyatti assaayin ta'ee ture dhimmi walabummaa kuni amma dhimma traditionally walabummaa biyyaan ilaalamu kun akka inni redefine ta'ee isa kanaan dura ture displace godhee haaraan akka dhufu godheera. Keessumaa immoo jedhan egaa sovereigntiin amma jiru kun absoluutii miti. Biyyoonni yeroo itti dhaabbilee non governmental ta'an dhaabbilee non state actor ta'an wajjin hojjetanii globalizationii kana saffisiisanidha jedha. Kana qofaa miti amma isaan kun argitanii ta'e kun naannummaa irratti xiyyeeffata. Kun immoo aangoon isteetii akka hin dadhabaa ta'e uumaa. Haa ta'u malee isaan kun immoo there are also non-state actors that are multinational corporation, international governmental organization fi international NGOs warri jedhaman kun globalizationii keessatti gahee guddaa akka isaan taphatanii fi biyyaa fi sosochii sadarkaa addunyaa jiru keessattis gahee guddaa akka isaan raawwataa jiran lafa kaa'anii kanaafuu transformationalistoonni isaan kana gidduu jiru jechuudha. Kallattii kanaan lafa kaa'u jechuudha. Egaa diibeetonni jiran kana. Inni biraa globalizationiin dhiibbaa akkamii Afrikaa irratti qaba? Egaa Afrikaan seenaa keessattis akkuma argamu Afrikaanii biyya ardii baay'ee miidhamtu akka taate keessumaa ardiiwwan biroo biyyoonni Awurooppaa fi Ameerikaa akka isaan Afrikaa akka malee miidhaa turan seenaan lafa kaa'a. Kanaaf amma globalizationiin kun rakkoo akkamii qaba Afrikaa irratti isa jedhu kana ilaallama. Egaa globalizationiin humnoota baay'eedhaan kan inni drive ta'u. Humnoota baay'eetu globalizationii kana dura bu'ee oofa yookaan push godha jechuudha. Haa ta'u malee globalizationiin egaa amma kan ittiin karakterize ta'u wanti globalizationiin ittiin calaqqisiifamu keessaa tokko financial resources bakkaa bakkatti baay'ee faffaca'anii flowuun jira jechuudha. Biyya tokko gara biyya biraatti faayinaansiin move ta'a transfer ta'a. Kan biraa economic flow goods and services meeshaaleen fi oomishoonni biyya tokko keessatti oomishaman gara biyya biraatti yeroo isaan faffaca'an raabsaman argina waan ta'eef economic flowuunis jira jechuudha. Gama biraan movement of labours namoonni biyya tokko gara biyya biraatti godaansaan haa ta'u, barnootaan haa ta'u, hojiidhaan haa ta'u, waan garaagaraatiin yeroo isaan socho'an argina. Teekinooloojii yeroo inni biyya tokko gara biyyaatti socho'u argina. Transport, communications and information technology isaan kun biyya tokko gara biyya biraatti yeroo isaan socho'an argina jechuudha. Kanaaf amma globalizationii keessa jiru. Kan biraa culture. Aadaan biyya tokkorraa koornarii addunyaa gara tokkorraa gara biraatti yeroo inni faffaca'u ni argina. Kan biraa yaadota amantaa fi aayidoloojiiwwan garaagaraa immoo yeroo isaan biyya tokkorraa gara biyya biraatti socho'anis ni argina jechuudha. Isaan kun calaqqee isaati. Haa ta'u malee jedhan haalli globalizationii amma jiru kun kan inni calaqqisiisu Americanization of the world. Maal jechuudha? Addunyaa Americanise gochuudha jedha. Kana jechuun aadaa, afaan, sochii, bulchiinsa, siyaasa, aayidoloojii Ameerikaatiin addunyaa bulchuu jechuudha yookaan to'annoo Ameerikaa jala galchuu jechuudha. Globalizationii amma jiru kun wanti inni qabu jechuudha. Globalization, Americanization of the world jechuun kun egaa paaradaayimii yookaan ilaalcha gama ikoonomiitiin, siyaasaatiin akkasumas immoo dinagdeetiin, misoomaatiin haa ta'u the dominance of the United States of American idea unilateralismiin yeroo walitti dhufeenya addunyaa walitti dhufeenya sadarkaa addunyaatti gaggeeffamu hariiroo sadarkaa addunyaatti biyyoota gidduutti gaggeeffamu aayidoloojii fi
dhiibbaa dinagdee fi siyaasa Ameerikaatiin akka inni gaggeeffamu gochuudha Americanization of the world jechuuni. Kun immoo keessumaa kan nuti sirriitti hubachuu dandeenyu gaappii biyya Ameerikaa fi biyyoota Ameerikaadhaan dorgoman, Ameerikaadhaan morkatan gidduutti gama militariitiin, ikoonomii akkasumas teekinooloojii fi aadaatiin godhamu jechuudha. Kanaaf amma dorgommii sanatu jira. Amma sadarkaa addunyaan irra jirtu kana keessatti biyyoonni akka Chaayinaa, Raashiyaa, Noorzi Kooriyaa fi biyyoonni dhiyaammoo kan akka Ameerikaa fi Awurooppaanonni waliin dorgomaa jiran aayidooloojii mataa isaanii qabatanii inni kun egaa gaappii isaan gidduu jiru argisiisa jechuudha. Egaa gaappiin jiru kun immoo unequaled American influence on the international issues. Hammuma diinagdee jabaa qabdu, militarii jabaa qabdu, teekinooloojii jabaa qabdu, aadaa jabaa qabdu Ameerikaanii dhimmoota waliigalaa irrattis dhiibbaa guddaa gaggeessitidha. Yeroo murtoo gaggeessan keessumaa dhaabbilee sadarkaa addunyaatti jiran kan akka dhaabbata maallaqa addunyaa, dhaabbata baankii addunyaa fi dhaabbata daldala addunyaa akkasumas dhaabbata health organization addunyaas ta'uu danda'a, dhaabbata labor humna addunyaas ta'uu danda'a. Baay'ee jiru waan ta'eef isaan kana keessatti murtoo gaggeeffamu irratti Ameerikaan dhiibbaa akka isheen qabdu argisiisa. Boqonnaa sadii keessatti keessumaa waa'ee dhaabbata maallaqa addunyaa gaafa laalle Ameerikaan qofti parsantii 15 qabxii waan ta'e akka isheen murtoo qabdu yookaan vote right qabdu argine turre. Biyyoonni 10 IMF keessatti sagaleen isaanii voting rightiin isaanii parsantii 55 akka inni ta'e isa keessaa yommuu Ameerikaan harka olaanaa akka isheen qabdu laallee turre. Kun amma waan sana sirriitti nu calaqqisiisa jechuudha. Kanaafuu gaa Americanization of the world kuni globalization gaafa aadaa fi ilaalcha akkasumas aayidooloojii Ameerikaatiin gaggeeffamu biyya marti poolaariirraa gara yookaan immoo baayipolaariirraa gara imperial systemii irratti akka inni dhufu gochuudha jechuudha. Kanaafuu biyyoonni jajjaboon baay'een yeroo jiran yookaan lamni jiran irraa gara Ameerikaan qofti international order irratti haala siyaas dinagdee addunyaa ofii isheetii akka to'attu hegemonees akka taatu akka to'attu goosiseera jechuudha. Gama biraatiin egaa murtoowwan sadarkaa addunyaa irratti dhimma dinagdee irratti dhimma siyaasaa, dippiloomaasii fi dhimma seekiriitii irratti gaggeeffamu Ameerikaadhaan akka inni baay'ee influencer ta'u dhiibbaan irratti gaggeeffamu ni argina. Fakkeenyaaf yeroo biyya keenya irratti waraanni gara kaabaatti ta'aa ture dhiibbaa guddaa akkasiin gochaa turte keessumaa United Nation keessatti karaa ambaasaaddarri ishii Linda Thomas Green jedhamtuuni akka isheen baay'ee miidhaa gaggeessaa turte ni argina. Egaa Afrikaa keessatti egaa erga akkas ta'e globalizationiin kun dhiibbaa akkamii qaba isa jedhu laalla. Tokko tasgabbii dhabuu siyaasaa fi hawaasummaa Afrikaa keessatti uumuudhaani mootummooleen abbootii irree akka isaan ijaaraman godheera. Biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii bulchitoota uummata isaanii hin dhageenye. Bulchitoota fedhii ofii isaanii yookaan fedhii garee tokkootiif dhaabbatan malee uummataaf dhaabbatan akka uumaman godheera. Inni biraa waraanni ololaa keessumaa Ameerikaa fi Raashiyaa gidduutti taasifamaa ture biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii biyyoota kana duukaa hiriiranii waan turanii fi biyyoota Afrikaa kana gara feellisteet biyyoota kufan akka uumamaniif sababa ta'eera. Fakkeenyaaf Soomaaliyaa fudhachuu dandeessanii. Soomaaliyaan bara 1977 Itoophiyaa wajjin wal lolteetti yeroo sana Ameerikaa duukaa dhaabbachaa turte. Haa ta'u malee biyyoota Afrikaa keessaa Soomaaliyaan feellisteet taatee turte keessumaa 1991 booda feellistaat biyya kufte taatee turte jechuudha. Kanaaf kan kana fakkaatan biyyoonni baay'een Afrikaa keessatti akka isaan kufan taasifameera. Kan biraa caccabuu yookaan dadhabina walabummaa biyya tokkoo keessumaa ikoonomii isaanii, faayinaansii isaanii fi akkasumas immoo poolisiiwwan kanaa wajjin wal qabatan fakkaatan kanaa wajjin wal qabatan akka isaan of danda'anii
murtoo hin kennine irratti dhiibbaa irratti gochuudhaan keessumaa dhaabbattoota akka IMF fi World Bank, WTO isaan kana fayyadamuudhaan globalization dhiibbaa irratti gaggeesseera. Kana jechuun biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii poolisiin isaanii, dinagdeen isaanii akkasumas immoo faayinaansiin isaanii impoos kan inni ta'u dhaabbattoota kana. Dhaabbattoota kana immoo eenyutu harkaa qaba jenneerra Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa baay'ee isaaniiti. Kanaafuu biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii kallattii kanaan sovereigntiin isaanii walabummaan isaanii irratti dhiibbaan gaggeeffamaa akka turee fi akka jiru godhameera. Kan biraa dandeettiin biyyoota mootummoota Afrikaa baay'een isaanii ta'iiwwan biyya isaanii keessatti ta'an determine gochuu fi akkasumas immoo iventoota ta'an kana control gochuu fi iventii dinagdee ta'uu danda'a, gochaawwan garaagaraa, ta'iiwwan garaagaraa, organizationii garaagaraa ta'uu danda'a. Kana to'achuu akka isaan hin dandeenye aangoon isaanii gadi hir'ateera. Fakkeenyaaf yeroo ati qaama biyyi tokko yeroo qaama nagaaf tasgabbii ishii kanaa miidhuu irratti tarkaanfiin fudhadha jettu Ameerikaan yeroo isheen itti baatee lakkii gochaan kun sirrii miti jettee biyya sana dadhabsiistuun argina. Dhiibbaa yeroo isaan dhaabbattoota armaan olitti caqafnee keessumaa Yuunaayitid Neeshiniin fayyadamtee aangoo fi dandeettii biyyoota Afrikaa baay'ee isaanii akka isheen caccabsitu, akka isheen dadhabsiistu argineera. Kan biraa dinagdeen biyyoolessaa akka inni caccabu, haalli bulchiinsa biyyoolessaa fakkeenyaaf Itoophiyaa fi Eritiriyaan gaafa 1991tti biyya taatee Eritiriyaan baatu gaheen Ameerikaa baay'ee guddaa ture. Biyyoonni akka caccabanii faffaca'an, akka isaan of danda'an, akka isaan tokkummaan qabaanne gochuu keessatti hawaasni akka inni bittimmaa aadaan akka inni badu keessatti gochuu keessatti gahee guddaa qaban. Kanaafuu globalizationiin akkana godha. Ikoonomiin biyyaa akka caccabu, akka inni bittinnaa'u, biyyoonni akka isaan diigaman, akka isaan independence maqaa jedhuun of danda'u maqaa jedhuun biyyi 6, 7, 8, 9 akka ciccitu akkasumas hawaasni akka bittinnaa'u, walitti dhufeenya hawaasaa akka ciccitu, aadaan akka irraanfatanii aadaa isaanii fudhatan gochuutu jira. Kan biraa gaggeessitoota Afrikaa baay'ee isaanii irratti poolisiiwwanii fi akkasumas immoo tarkaanfiiwwan fedha uummata isaanii fi fedha gaggeessitoota kanaatiif haala ta'e akka isaan fudhatanii biyya isaanii keessatti hojiirra oolchan dhiibbaa irratti gaggeessu. Kana jechuun poolisii uummata isaanii beelessu baasaniiti yoon fudhattoota gargaarsa siin kennuudhaanii uummanni akka of hin dandeenye gochuudhaan beelaaf rakkina fidu, waraana fidu, waan garaagaraa fidu. Kanaafuu inni kunillee dhiibbaa isaati. Kan biraa economic specialization, ikoonomii fooyyessuu qabdu jedhanii dhiibbaa irratti gochuu fi fooyya'insi ikoonomii ta'u sun immoo kan inni gaggeeffamu fedhii fi faayidaa warra qaama alaa kanaa guutuudhaaf malee dhugumaan rakkoo fi fedhii uummata biyya keessaa sana sirreessuudhaaf kan godhamu. Kanaaf dhiibbaa irratti gaggeessu akka isaan economic specialization fiddan malee gargaarsi isiniin kennamu. Ikoonomii yoo fooyyessan malee yoo payment system sirreessan malee isiniin kennamu jechuudhaan rakkoowwan akkasii yeroo isaan itti uuman ni argina. Kanaafuu globalization ima fide. Gama biraan walitti bu'iinsi raabsaan qabeenyaa akka karaa walqixa ta'een hin gaggeeffamne akkasumas immoo inequality walqixxummaa dhabuun akka inni uumamu godheera globalization. Hiyyeessi waan nyaatuu hin qabu, waan nyaatee bulu dhabeetu du'a. Sooressi immoo waan nyaatu qofaa otoo hin taane nyaatee irraa hafeetu geessi gala. Gaafa hiyyeessi lafatti mana yaalaa dhaqee yaalamu dhabee dhibeedhaan rakkatu inni qabeenya sassaabbatee qabu immoo mana yaalaa filatee yeroo inni haga sadarkaa biyya alaatitti deemee yaalamuun argina. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti uummanni waan bishaan dhugaatii dhabee rakkata. Beela horiin isaa jalaa dhumaa jira. Kanaaf kun bu'aa globalizationiiti. Afrikaa keessatti dhiibbaawwan akkasii fideera jechuudha. Kan biraa vulnerable groups rakkoodhaaf warra saaxilamanii jiran, garee saaxilamanii jiran keessumaa dubartoota, dargaggoota, jiraattota magaalaa akkasumas immoo baay'ee karaa baay'eedhaan daa'immanis ta'uu danda'a. Isaan kun rakkoo guddaadhaaf ta'aniif keessumaa discriminationiin jira. Discriminationiin jira. Fakkeenyaaf hoteelonni addunyaa keessa jiran keessumaa Afrikaa keessa jiranii dubartoota akka sex workeriitti hojjettoota commercial sexii keessatti akka isaan engage ta'an, identitiin isaanii akka miidhamu, eenyummaan isaanii akka miidhamu, akka isaan rakkatan, waan nyaatanii bulan argachuudhaaf jecha qaama isaanii digniitii isaanii akka isaan
dabarsanii kennanii jiraatan godhe. Hiyyaan du'uurra lubbuun turuu wayyeedhanii yaadanii qaama isaanii gurguranii reebama, tumama, rakkoodhaaf saaxilama yeroo itti isaan jiraatan argina. Namoonni baay'een buqqa'anii uummanni yeroo isaan beelaan dhuman ni argina. Kun globalizationii fide. Namoonni baay'een magaalaa keessa jiraachuu yeroo isaan dadhaban keessumaa jiraattonni magaalaa akka isaan rakkatan hiyyumaan rakkinaan ni argina. Dargaggoonni hojii dhabuudhaan carraa barnootaa dhabuudhaan wantoonni garaagaraa kun isaan kun egaa diskirimineshiniin yookaan qoqqoodinsi akka inni uumamu godheera jechuudha. Afrikaa keessatti keessumaa rakkoon akka inni bal'atu kan godheera. Kan biraa aadaa fi hawaasa garaagaraa Afrikaa keessa jiru kana of keessatti including godhe incorporating godhe aadaa warra alaa fidee irratti impose godhe malee aadaa fi haala jiruu jireenya hawaasaa biyya keenyaa kan ilaalee yookaan of keessa galche miti. Fakkeenyaaf sirna gadaa fudhachuu dandeessa. Sirni gadaa sirna waggoota baay'eedhaaf uummanni Oromootti fayyadamaa ture. Haa ta'uutii garuu globalizationii dimookiraasii maqaa jedhuun amma siyaasa addunyaa borcaa jiru kana fideera. Kanaaf kuni aadaan uummata kanaa akka inni jabaatee siyaasa addunyaa kana keessatti iddoo qabaatu hin goone. Kanaaf dhiibbaa aadaa kee dhiiftee akka ati aadaa namaa qabattu hawaasa kee dhiiftee hawaasa biraa wajjin akkasitti tarkaanfattu. Mee amma namni biyya keenya mee biyya koo keessa taa'ee tan hojjedhee naafaa darbu nan guddadha jedhee yaaduun jiru. Carraa osoo argatee hundumtuu gara Ameerikaa deemuu fedha, gara Awurooppaa deemuu fedha. Kuni dhiibbaa globalizationii fide. Kanaaf aadaa ofitti hin haammatu, aadaa hawaasaa hin haammatu, aadaa bule, aadaa hawaasichi qabatee ittiin dhufe hin haammatu, afaaniin fakkeenyaaf amma nuti mana barumsaa amma isin barsiisnu keessatti nuti afaan Ingiliffaan isin barsiisna. Garuu immoo afaan ittiin dhalanne qaba. Kanaaf amma afaan Ingiliffaa kuni afaan Ingiliffaa barachuun cubbuudha jechuu osoo hin taane globalizationii fide. Kanaaf afaan Ingiliffaa sana baratu taanaan addunyaa koornerii biraarra jiru walii galuu hin dandeessu. Kanaaf afaan kee dhiifteeti irra caalaa xiyyeeffannoo kennitee jiraachuudhaaf faayidaa argachuudhaaf afaan namaa barachuun dirqama ta'a jechuudha. Gama biraan the development of anti-developmentalism dagaagina misoomaan faallaa ta'e jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Istiraateejiiwwanii fi tarsiimoowwanii fi poolisiiwwan keessumaa stabilization economy stabilize gochuu irratti tasgabbeessuu fi privatization private sectoroota economy keessatti baay'isuu irratti xiyyeeffata. Guddina irratti otoo hin taane guddina dinagdee irratti yookaan misooma dinagdee irratti otoo hin taane xiyyeeffannoon isaa economy tasgabbeessuu fi privatize godhu harka nama dhuunfaa galchuu jechuudha. Kana jechuun fakkeenya tokkoon isinii kaasaa haalli soorataa uummata keenyaa durii uummanni keenya maatiin Oromoo maatiin biyya keenyaa durii nyaata yeroo nyaatu maaddii tokkotti dhiyaatee nyaata. Maaddii tokko sheer godhee taa'ee nyaata. Kana jechuun namni yeroo nyaatu yaada wal jijjiiraa tokkummaa wal jijjiiraa ispiriitiin isaa tokko ta'a. Globalizationiin garuu maal fidee namni saayiniitti nyaata qabatee akka inni nyaatu godhe. Kana jechuun gaafa kophaa kee dhuunfaa kee teessee saayinaan nyaattu maal gochaa jirta jechuudha kophaa teessee jirta jechuudha. Ispiriitii dur waliin sheer godhu sana waliin haasa'u waliin wal gorshuu waliin nyaachisuu waliin nyaachuu sana maal godheera jechuudha ajjeeseera jechuudha. Kanaafuu privatizationiin inni jedhamus amma sadarkaa biyyoolessaatti yoo finnu namni ikoonoomii dhuunfaa isaatiif akka inni kuufatu akka inni saamu hiyyeessa miidhee akka inni guddatu akka inni dagaaguudhaaf haala mijeesseera jechuudha. Guddina diinagdee guddina waliinii otoo hin taane nama dhuunfaa irratti xiyyeeffataa yookaan kaampanii dhuunfaa irratti xiyyeeffataa jechuudha. Keessumaa misooma akkasumas immoo hiyyummaa balleessuu yookaan hir'isuu inni jedhamu kun poolisiiwwan kun yeroo baay'ee argatanitti ta'e dhaabbilee biyyaa ala hawaasa sanaa ala jirantu qabee deema. World Bank, IMF, dhaabbata NGO'wan, UNICEF isaan kanatu misooma isa jedhamu kana onutu sii hoogganaa. Hiyyummaa balleessuu kana nutu hoogganaa. Ati callumanii taa'ee gargaarsa sii kennaa jechuudhaan biyyoota baay'ee hiyyuma keessatti hambisanii. Gargaarsa kennuudhaan daakuu qamadii kiiloo 50 kennuudhaan namni harka isaanii akka eeggatu godhan zayita kennuudhaan
sharaa ittiin waxxaratanii jala jiraatan kennaa namoonni baay'een akka mana ni ijaarranne godhanii hirkattummaa babal'isanii. Kan kun bu'aa globalizationii. Kan biraa gara hiyyummaa fi walqixxummaa dhabuutti akkasumas immoo namni dandeettii qabaatee effectively siyaasaa fi hawaasummaa adeemsa hawaasaa biyya isaanii keessatti akka inni hin hirmaanne godhaniiru. Hiyyummaa gara hiyyummaatti namni akka hin qonne gargaarsa waggaa waggaan fida waraana uumaa waraana sanaan immoo dhufanii gargaarsa kenna namni akka hin sochoone namni akka waan hojjetu gochaa namni waan hojjenne immoo hiyyummaadhuma keessa taa'aa malee jijjiiramuu hin danda'u. Kanaaf namni siyaasa keessatti hawaasummaa keessatti gahee guddaa akka hin qabaanne biyya akka hin guddifne godhaniiru baay'ee isaanii. Kama biraa economic specialization fooyya'insi dinagdee biyyoota garaagaraa keessatti biyyoota Afrikaa keessatti gaggeeffamu yeroo baay'ee intarestii fi fedhii isaanii irratti kan hundaa'e malee kan intarestii fi fedhii biyya sanaa fi uummata sanaa gaggeessitoota biyya sanaa ta'e miti. Fakkeenyaaf bara 2018 IMF'n mootummaa Itoophiyaatiin gatii maallaqa Itoophiyaa doolaara wajjiniin, paawundii wajjiniin, yenii wajjiniin, yuwaanii wajjiniin akkasumas immoo yuuroo wajjiniin yoo parsantii 30 depreciate goote malee ikoonomiin keenya guddatu jechuudhaan propose godhani. Kanaaf ikoonomiin biyya akka guddatuu fi depreciate gochuun dirqamadhanii gaafa isaan force godhan mootummaan hawaasa addunyaa kana keessaa bahuu hin danda'u waan ta'eef tarkaanfii sana fudhate har'a gaafa sana 2018 doolaarri Ameerikaa tokko birrii 18 haga 20 ture. Har'a garuu birrii 53 haga 54 haga 55tti deemaa jira. Paawundiin 60 meeqa? Gaafa sana garuu birrii 25 24 ture. Kanaaf ikoonomii biyyaa irratti dhiibbaa akka inni godhu. Har'a gaa inflation fakkeenyaaf qaala'insa gabaa yoo argitan namni har'a sadarkaa nyaatee buluu dadhabetti gaheera. Sababiin isaas globalizationii fide jechuudha. Kanaafuu kun hubatamuu qaba kallattii kanaan jechuudha. Gama biraan egaa biyyoonni Afrikaa diinagdee isaanii ikoonomii isaanii keessatti meeshaalee biyya alaatti oomishamanii dhufanii fi intarpireeroota biyya alaatiif yoo hin banne ikoonomii isaanii guddatu jechuudhaan ikoonomii Afrikaa keessa galanii baay'ee isaa balleessanii mancaasanii. Kun immoo globalizationii karaa malee. Kanaafuu hin jechuu hin dandeessu. Lakkii waan kana fudhadhu jettee kophaa kee jiraachuu hin dandeessu. Irra caalaa miidhamta waan ta'eef. Kan biraa dandeettii fi humna gaggeessitoota Afrikaa, mootummoota Afrikaa akkasumas immoo akka isaan dursanii meejarmentii of eeggannaa fi akkasumas immoo conscious kan ta'e kan xiinxalamee akka isaan hin fudhannee fi akkasumas immoo emergence of indigenous entrepreneur class akka isaan hin uumne agar baqqal jedhee kan yookaan ikoonomii biyya keessaa isa jedhamu kana ikoonomii biyya keessaa agar baqqal isa jedhamu kana akka isaan hin fudhanne humna dadhabsiisanii humna isaanii irood godhanii dadhabsiisanii. Kanaafuu mootummaan Afrikaa mootummoonni Afrikaa keessa jiran baay'een isaanii qalqala isaanii baatanii balbala warra dhiyaa kana gaafa isaan dhoqqeessan argatu. Gaafa isaan dhoqqeessan argatu. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti amma piroojektonni baay'een isaanii kadhaa fi liqii biyyoota biraarraa argameen kan ijaaraman. Kun rakkoo guddaadha. Diinagdee biyyaa keessatti baay'ee ulfaataadha. Kana jechuun biyyi tokko reputation yookaan kabajni ulfinni isheen qabdu baay'ee murteessaadha international space irratti. Kanaafuu biyyi kabaja kan isheen qabaattu yoo of dandeessee eenyummaa isheetiin, ikoonomii isheetiin, siyaasa isheetiin tarkaanfatte. Kanaafuu biyyoonni Afrikaan baay'een isaanii immoo miidhamaa globalizationii kanaati. Egaa dhiibbaa globalizationiin Afrikaa irratti qabu ilaalleerra. Amma immoo faayidaa fi miidhaan isaa maali walumaa galatti isa jedhu kana ilaallaa. Mee jalqaba faayidaa isaa ilaallu. Faayidaan globalizationii maali? Tokko aadaan dimokiraasii akka babal'atu, aadaan humna namaa, mirga namaa akkasumas immoo protection of historically minority and subaltern groups hawaasa seenaa keessatti baay'een isaanii xiqqoo ta'e kana protect gochuu keessatti gahee guddaa taphateera. Kanaafuu aadaan dimokiraasii mirgi dhala namummaa hawaasni lakkoofsaan xiqqoo ta'anillee akka isaan eegaman godheera. Gama biraan innovation kalaqa saayinsii, medicine yookaan qorichaa akkasumas teeknooloojii, information, communication isaan kun akka isaan dhufan godheera.
gabaa bilisaa uumuudhaan, daldala bilisaa uumuudhaan meeshaaleen bakkaa bakkatti tajaajilli uummanni namni jechuudha. Aayidiyaan yaadni ekspertiis beekumsi yookaan muuxannoon ekspertiin knowledge teknooloojiin akka inni raabsamu sosocho'u. Kanaaf faayidaa isaati. Kan biraa lammummaa addunyaalessaa yookaan waliigalaa akka qabaatu namni miseensa yookaan lammii waliigalaa lammii addunyaati jedhee akka inni fudhatu developmentii konseptii kanaa keessatti gahee qaba. Innaa kanneen biraas jiraachuu danda'u kaasaan kun. Garuu immoo disadvanteejiinsa yookaan diimeriitiinsaa yookaan koonsiinsaa immoo maali? Tokko gaappiin hiyyeessaa fi sooressa gidduutti akka inni bal'atu godheera. Gaappiin hawaasa hiyyeessa ta'ee fi hawaasa sooressa ta'e. Kana jechuun addunyaa kanarraa abbootiin qabeenyaa yookaan rich people warri jennu kuni parsantiin muraasi qabeenya addunyaa baay'ee harka isaanii keessa galfataniiru. Uummanni hiyyeessi addunyaa kanarra jiru baay'een isaa immoo riisoorsii addunyaa kana xiqqoo parsantii tokko akka inni harka isaa keessa qabu ilaalla. Kanaafuu gaafa sooressi nyaatee bulu ati garaa kee duwwaa bulta jechuudha. Hiyyeessi baay'een mana qabu, sooressi baay'een garuu mana 10-20 qaba. Biyyuma keenya keessatti argitanii yoo ta'e abbaan qabeenyaa magaalaa biyyattii keessa jiran iddoo ijoorra ta'an irratti yoo xiqqaate mana 3-4-5 qaba. Garuu hiyyeessi immoo lafa itti sharaa waxxaratee buluun qabu. Kun richii fi puur gidduutti akka gaappiin jiraatu godhe. Kan biraa aayidiyaan amantaan akkasumas immoo ilaalchi warra dhihaa walabummaa biyyoota warra dhihaan taanee baay'ee dadhabsiiseera. Kanaaf dhimma siyaas dinagdee biyyoota dhihaan taane keessumaa Afrikaa fi Eeshiyaa, Laatiin Ameerikaa keessatti keessa seenuudhaan yeroo itti isaan burcan olaantummaa isaanii argisiifatan argan. Kanaaf inni kunis dhiibbaa isaati. Instituushinoonni kan akka World Bank, IMF, United Nations, WTO, World Health Organization fi kan biraa financial influence fi adeemsa yookaan procedural influence biyyoota gara kibbaa jiran, biyyoota guddina irra jiran irratti, biyyoota rakkoo qaban irratti yeroo isaan impose godhan itti fe'an argina. Waan isaan baachuu hin dandeenye irratti fe'anii yeroo isaan dugda kutan argina jechuudha. Kan biraa globalization of risks. Riskiin akka inni globalized ta'u. Rakkoon akka inni globalized ta'u. Fakkeenyaaf dhibeen gara Chaayinaa jiru babal'atee addunyaa muudatee namoota baay'ee fixe. Sodaan terrorism fakkeenyaaf sodaan shororkeessummaa fudhachuu dandeenya. Vulnerability saaxilamummaa kan akka global terrorism, religious fundamentalism isaan kun salphaatti akka isaan faffaca'an godha. Akka isaan dhufan godha. Kan biraa globalization akka inni opposite processing globalization faallaa kan ta'e globalization akka inni dhufu godhe. Kana jechuun maal jechuudha? Processii adeemsa biyyoonni addunyaa gara tokko jiranii walitti dhufanii integrate godhan walitti dhufanii fi dhaabbata ijaarratanii addunyaa gara biraarraa adda ba'anii dhaabbatan. Fakkeenyaaf EU, European Union fudhanneera, African Union fudhanneera, Organization of American States, Arab League jechuudhaan dhaabbattoota garaagaraa uumuudhaan globalization sadarkaa naannootti localized akka isaan ta'anii dhimma sana fidan ilaalleerra jechuudha. Egaa gabaabaadhumatti har'a waa'ee globalizationii ilaalleerra. Globalizationiin egaa yaada kallattii garaagaraatiin namoota baay'eedhaan hiikni itti laatame ta'uusaa ibsineerra. Kallattii afurii ilaalleerra keessumaa. Kan biraa globalizationii kana keessatti egaa dibeetiin sadii akka jiru ilaalleerra. Hyper globalist warri jedhaman akka jiran, skeptics warri jedhaman akka jiranii fi akkasumas immoo transformationalist warri jedhaman akka isaan jiran ilaalleerra. Inni biraa globalizationiin impaaktii akkamii Afrikaa irratti qabasa jedhu bal'inaan irratti dubbanneerra. Innaa dhumarratti immoo faayidaa fi miidhaan globalizationii maal isa jedhu kana
ilaalleerra. Turtiin afaan gootaniif guddaa galatooma. Baay'iseen isin jaalladha, isin kabaja. Kana jecha egaa ammallee irra deebi'een kan isiniin jedhu Sanyii Akaadaamiin chaanalii keessanii Sanyii Akaadaamiin kan keessan waan ta'eef subscribe gochuu, like gochuu, comment gochuu, share gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo notification beelii baasuudhaan notification yeroo yerootti akka isin qaqqabu gochuu dandeessu. Kana jecha egaa barnoota kiyya har'aa asumarratti xumura. Barnoota biraatiin guyyaa itti aanu yeroo itti aanu haga walitti dhufnutti nagaan naa turaa isiniin jedha.